አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ajaa'iba jiraata viitii ufaatiin niitii ofii waliin wayita seenu ati makiina san keessa meeshaa guurta laal gabrummaa nurra jiru ilma dhiiraa hedduutu ka biyya irraa ba'ee biyya ormaa kana gaala hoolaa harree tiisu sigalee sanuu dhabeetiin waan kubzii nyaatu waan uuma ta'u wallaaleetiin hin beera nyaatee jiraatan jiru biyya arabaa kana keessatti maaltu kana nu godhe sammuu hin qabnu dalagaa hin qabnu beekumsa hin qabnu beekumsi nuti qabnu nama galabbatu irdii namaa jala deemu waan ati qabdu laal anar aashiyaa tana osoo jaaladheen fuudha jedhee anaaf sitti walitti haasa'e garuu gaafa anaafatti wal jaallannee yookaan suuraa kiyyaatti postotte Imraan Shaarmuu xaaxaa eessaan jaalatte obboleettii tiyya jette obboleettiin guddoon haati Zuwaydaa guddoon gaafa ansi jaaladhee sitti dabalame dubartii 50 na dhufa eebadde Imraan rabbii bakka hin taane si dhaabe naan jetti barkara nan beeytu maaliif akka anaafatti walitti dabalamnee jireenya hin ijaaranne barbaaddi malee anaaf si jireenya ijaaruuf yookaan immoo jireenya anaafatti waliin jiraannu saniif nu yaaddeeti miti sooshaal miidiyaa kanarra waan akkanaatti baay'ata. Kanaaf nuti ammoo isaanii olitti aarifa taanee asirraa haga dandeenye nama gorsaa yoo dadhabne itti dhiifnee koomantii gaarii barreessinee jiru addunyaa tana oofatudha. Rabbi boru duutaa iftaan qabamtaa irraan beektu. ምንም የምታውቂው ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ እርድና አይደለም። እዚህ ላይ ሰው namni tokko asirra seenee wayitannaa ishti tibbada innaa shillabdaash እንደዚህ waa'ee qaama saalaa barsiisa. Amma meelaan namoota hedduutu shayxaana tokko fuularra of maxxanse haasawa yaaki akkamitti namni waan shayxaana takatattalee namni na halaaluuf jecha waan akkasii godha. Abaarsa rabbi ani abaara ilmi namaa hin abaara jireenyi isaa ka abaaramaati. ማል ይሰፈየደም ማል ይሰፈየደ እኔ እኮ የሚጠቅመኝ ነገር ነው የሚሰራው እንጂ ወነ ነሚዱ እንጎዱ አስረበ ያው ብለየንት የከና ወላሂ ዋሶ አሚረ ከሰ ሴና እዱ ተካንገለቶ ሚያት namni keenya akkami beeka sa'aatii kana ka'astoofurulaa jedhullee anumaaf si jedhe akkasitti irra seenee mucattii tanaan itti muddi jedhuun illee dhuma si galee miti yoo sa'aatii kanatti sammuun namaa ani sammuu qabaadde ofii kiyyaa ofiin gorsiin malee namni na gorse fillee waan irra deebi'uun tokko hin jiru. Sa'aatii kanarratti aashaa ati afaan takka yooma salaam aleekum illee itti kaameraa si jala jira. Arraafi miti boru gaafa ilmoo argatte edaa haati tiyya akkana turte sin jira ilmoonte sallaali. Waa'ee baalee waa'ee arsii yoo danda'an akkuma siin jedhan sanii biddallee itti qaban dhiisi baay'ee keessa wallahi hin dubbatin maaliif ati abbaa warraa kabajamaa qabda wanti ammaati yoodoo miira keessa seentee dubbatu suni isaaf hin tolu nu'iifiyyuu nuuf hin tollee jennee sitti dubbatu jirraani inni ammoo yoo sagalee san dhage aga tokko itti dhaga'ama sagalee ilma dhiirati kanaafiyyuu bareeddotii yaadhiisi. Diinni kee kasi arrabsu osoo hin taane akkuma reeffisu hin jedhe nama koomantiidhaan itti muddi gootitti teenna siin jedhu jaratan ofirraa eegi. Nama gastii kee seenee bareeddu teenna akkas akkamii akkas jedha wallaahi maalii siin jedhe si waliin gastii seenee nama san arrabsu jara ofirraa eegi. Dhiisi wallaahi si fayyadu. Wanta akka bu'aan qabu. Nama wallaahi namni beektaa maal nu ga'ee maal lagee akka feete haa taatu jechuullee dandeenya sii galee garuuyyuu nama jaalatu tokko. Akka namaallee yookiin fiiltarii godhattee daara namanni laqallaqasuun gallee laqallaqattee timtas baatee yersi galee bifa bareeda qabda alhamdulillah rabbi sii kenne jira dhaabata qabda waan rabbi sirraan bifateen qabdu alhamdulillah jettee ittiin boonu qabda malee asirratti bareeduma kana baattettee yoo namaaf namni deebistuuf sun ammoo nama akkamiiti jechuu qabda sii galee bara Kana ajaa'ibe mee namoonnummaa wonna kana dalagaa ganda namaa arrabsaa haala namaa galabbatan kun faayidaan isaanii maali? Ani bara kana ajaa'ibe agarraan tana ani fakkeenyaaf Dubaay jira intalli takka Saudi Arabiyaa jirti akka waan oolmaa isiitii fi bakka isiin ciiftee kaate beekuu kanatti Dubaayin taa'ee suuraa isii galabbatee bira dalagattee waa hin qabdu. Amma fakkeenyaaf baay'ee namoonni tokko tokko ilaalcha akkamii qaba si fakkaate. Dubartiin takka amma jecha badaa dubbatti yookaan viidiyoo hin taane argisiifti miidiyaa kanarra ol baate. Intalli takka dhuftee awuuzu billaahi jetti. Deembata shaarmutitti ati awuuzu billaahi. Ani rabbiin qaba bar. Haadhaaf abbaa qaba. Ardaa qaba. Nama na kabaju qaba. Ilmaan nan dhala. Dhiirsatti heerumaa. Kanaaf isii sana osoo hin ta'in wanni isii ilaaluu qabdu ilaalaa rabbiin takka jireenya kee kaayoo kee haadhaaf abbaa kee ka biyya jiru san
Kaburu si jaalatee ilma sirraa argate yookaan sirraa yoo argatee jira. Namni maaliin si jala deemu sooshaal miidiyaa kanarratti jecha gaarii ati fayyadamtu san maatii kee biraan hin gahan. Jecha badaa ati takkitti fayyadamte san keessaa muranii haadhaaf abbaa kee biraan gahan. Oromoon hedduun isaanii warra sooshaal miidiyaa irra fayyadamu waan akkanaa kana qaban. Ani gaafa miidiyaa kanarra ba'uu dhalaa gorsa. Fakkeenyaaf dubartiin takka dhiira tokko jaalatuun sheemii miti salphinnaa miti haa jaalattu rakkoon qabu. Garuu jaalala keessatti akkaataa itti oofattu beekuu dhabuu isittu ishii rakkoodha. San jechuun maa inni yaa biyya Arabaa jirra bar waa hedduu argaa jirra. Dhalaan takka gaafa dhiira jaalatte nama 50 mari'atti. Gaafa isa bira dhayite dhaqee jiraa jettee hiriyaa ofii kanatti himti. Yookaan dammoo wayita afaan keessa wal dhuun kanaan kaameraa kanaan suuraa wal kaasan. Na waliin ka'ii jettiin yoo inni si waliin hin ka'u tabiraa qabdaa mireet saan taantu si argaami kanaaf na waliin ka'uu diddaa jettiin waliin ka'a. Wayita sana osoo mana sanii hin bahin nu erganiifa manaa godhi hiriyaa ofiitti ergiti. Gaafa jibbaan isaan lamaan jidduu dhufe gaafa san hiriyummaadhaan altilee takka jedhan uffannaalee takka bitan. Sigaleemi waan hunda waan tokko godhan. Gaafa walolanoo wallaahi azii homa sanii si arrasti. Ilma dhiiraatitti iccitii himatu wayya intala shamaraa takka iccitii himatte bada shaarmuxitti likki keessi beekaa siin jette. Osoo ati himatuu baattee osoo ati suuraa sanitti erguu baattee suuraan sun dammoo osoo miidiyaa irratti bahee jaarsa kee kan nikaa irraa qabdu haadhaaf abbaa kee afoo dhaabattee hidhii keessa dhungatta hin dhungattu salphina. Kan nikaa irraa qabdu kan nikaa irraa hin qabne kan hin beekne kan qaqqabaan dalagaa jirtu kuni suuraan kun osoo haadhaaf abbaa kee bira gahee kana eenyu godhe sammuu keetti harka keetti malee silkiin suuraa kanan kaafne. Harka keettu silkii kanaan suuraa si kaase harkuma keetti intala sani si ergisiise. Ati nama si waliin suuraa ka'e san illee si komata. Firri kee illee ittiin si arrabsa. Hiriyaan ta'e illee ittiin si arrabsiti. Eenyu ufumaa of salphise matama keetti ufumaa ofiin taphate jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dogongoroota akkanaatti argama biyya Arabaa kana keessatti. Leesh maaliif ta'a kun? Maaf kana gooti shamarri takka? Haa jaalattu dhoo hayi intalli dubartiin takka bara yaa obboleettiiti namni fedhii qaba bara mixiinu dhagaa keessa walirra deemti xiqqummaan tot garuu jaarsa biyyaa yoo qabaatte ilma yoo biyyaa qabaatte yoo hin qabaatin iyyuu dhoo isaadhaan maaf hin dalayne waan taatu san barra yaa rabbii kiyya naa dhiisi yoo jettee ta'uu qulqulluu deebite rabbi sii dhiisa garuu tiiktookiin siin dhiisu sooshaal miidiyaan kun siin dhiisu. Gaafa ati dhalteetiin hin jettillee uma kanaan si jalaan deema. Fakkeenyaan fudhattumaa hin argine nama maqaa nama kaasuu hin fedhu. Kanarraa hin barattu kanarraa hin barannu nuti. Leesh ofii of miina fedhiin akkasumallee dhufu suuraa gakaanitti. Jaalalti akkasumallee jaalalan taatu. Karaa kanaan akka inni dhalaa biraa hin jaalanne kan godhuu dandeettu dhalaan. No wallaahi alaaziin kuni hundi isaatu dogongora guddaadha. Kanaaf wanni ragaa sitti ba'u maayini ani hin goone jettee waaqatuu hin dandeetta. Garuu fuulli kee lafa jiraate akkamitti waaqattamee akkamitti fuula keettu jira viidiyoo waraabamte suuraa ka'amte namicha kun hojjeta seentee dhungataa jirta biyyaa jaarsa qabda ijoollee biyya jira. Kun ammoo maatii bira gaamee akkam taata gaafsan salphatte moo salphanne xiqqaatte moo xiqqaanne gaafa ati sargi namaa dhaabattu du'a namaa wayita dhayitu hiriyaa kee bira wayita ta'etti eebadeet maaliif kana jedhan rabbi ammoo kanaa ol maal jedha. Osoo waan san harka keetiin godhuu baattee kiyyaa jaalattee mi'ee algaa bira dhayite waliin jaalala oofadhaa. Wayita oofatan san dammoo silkii kaameraa kana maaltu fide kana ammoo ka godhu anumaaf si yaa obboleettiiti yaa obboleessa kee anumaaf si. Kanaaf ilmi dhiiraallee ka ammaa sagadee sigalee bakka buna dhugutti haasa'a. Isiillee dhiira waliin dalayideet hiriyaa ofiin dhalatti kana haasa'itti kuno halkanii guyyaa. Kun garan dabarsa aboo bara wallaahi laaziim dhiifama naa godha haasaa isin hin baay'ise dubartiin takka dubartiin ministeera ofii yoo himatte tuun taanii himti bakka mara waliin gayan. Gaafa ji'a lamaan booda wal galabbatan. Ji'a sadaffaa profaanii isiitu kan himmaaniiti. Mee maaluma kana godhe jaalalti bara mana nigdiitii miti yookaan dammoo mana qabalee kan mattawaqaa marti seenee fudhatee bahuu miti. Jaalalli nama lamaan deemama. Yoo nama lamaan san hin taane ta'e addumaan bahamee jal'ifama. Kalaas dhumate. Maaliifi gaafa madaa tokko madooyti madaa lammaffaa akkamiin madooyte dubartiin qalbii qabdu jaalalaan madooyte hammaama seentee fuula dhiqattee baate achuma boottee osoo namni tokko isiin argin garaa ofii keessa gaggubatti garuu ta fayyaa hin qabne deemtuun gaafa tokko miidhamte miidhama ofii sana ammoo maalafoo qabdi sooshaal miidiyaa jechuun tiisisa harki kee kuni eega murame yookaan eega madaa'e ati huccuu wayyoo irra dhooyte moo katiisin nyaachuu dhiisu gaafa tiisatti qabdi akkana tiisa komatta. Miidiyaa jechuun tiisisa akkana madaa'e akkana jaaladhe birrii hagana na nyaate eebade jetta gaafsan ati jetta yookaan immoo maqaa isa balleessa jetta malee namni meeqassi dhagaya meeqassi arga meeqa viidiyoo si waraabata meeqa itti kennitee amma dhabdee jennaaniin mallaqaan himatti bar bifa kana qayyarama amma laal
ليش كوني مرتتا مالي فوفي وميدا المنا ما ميديا ردي تيك توك إنما ميديا نما تو تيك توك إذا نوف ميديا بر تيك توك إنما بلسة جدا ما تيك توك ما كوني أتيرافتي تنزل كيف جلا كتة وبوسوتة بولي بيك تيك توك أبدا harko makeessu posota musan irratti ina baaramtaan xiqqaata deebitee gaafni sitti dhaga'amuufi gaafni wanni marti bade garagara kanaaf yaa obboleeyyan tiyyata shamarranii yaa qaqqaaliiwwan wallahi meeshaan rabbiin isinirra kaa'e kun gatii qaba ani gatii isi kana janajjanee halkan ila aniin kuni dhalaa takka yoo janajjanee jaaladha yoo harruma gaafadhee harruma ishina yattee jibbaa deemaan garuu halkanii guyyaa janajjanee mallaqa itti baasee fuudhee jaalataa deema intala san kana qaaliidhallee kanaaf rabbiin meeshaa bareeda isinirra kaa'e gafuutanii akka argitanii godina dhiira sagate jira osoo foon kee nyaate kasiif hin hubanne foonuma kee kana osoo nyaate wallahi laazim mucattiin tun anaaf jettee kana gootee hin jedhu si galee yeroo ammaa kana bar wayita shaaworii seentoo obboleetti hiriyamateetu ofirraa laaluu qabda waa hedduu jira manuma ijaaza kana keessa osoo ati harma gabbaaftee dhalaa akka xiyyaate wayitaati teettu isiin suuraa si kaafti gaafa kaanii garana ergiti xiqquma isii walitti aarraanin suurama keessaniin si asfaraarraati kalaas bara ati biruma teettee waan biraan daleene waan akkanaattu jira ganda biyya arabaa kana keessa yaa obboleeyyan tiyya of eeggannoo godhaa satiriin kee akka gassi hin baane viidiyoo hin taane waraabi maa saba biraa waliin hin jiraanne dubartii hedduutu Imraaniin dhiyeessee Paakistaanii waliin osoo jiraatu viidiyoo waraabde akkamii Paakistaaniin ganna baasa gaafa kaani viidiyoo isiisan gurgurata birrii 50 itti kennan sii dabarsa ani wallahi laazim namicha wayii gabbina waliin taa'ee dhalaa Itoophiyaan qabaa naan jedhe abboo namichi Paakistaanidha wallahi maqaa isii ganda isii abbaa maqaa isii natti meena dabarsi jedheen okay kamsayin diraam jiib naan jedhe birrii 50 naa kennitaa sii dabarsa naan jedhe waan baay'ee laal osoo naa dabarse osoo an possate yoo intalli sun gaafa argite maaltu minaan ነገር ይሰማታል bari ishiin gaafa kana gootu namichi eessaan biyya kiyya argate ilaal akkaataa isiin itti of shawwattu ilma Oromootii miti waan akkasiin dalagottee laayifii akkasii waliin dabarsiisa inni dammoo yaa walloluun isaanii na oolu bara fuudhee biyyattiin hin galu laal dogongora jiru yaa obboleetti wanni kun gaafa gabbee intalli tuni maraatti nu haadha ofii gooti nu akkam taati intalli bareedduu bara ganaa heerumti ganaa daa'ima dhalti leesh kana hunda keessa seente gaafa isin viidiyoo waraabtu bileenni kennamee fi manni fi finfinnee kana ijaaramee fi xayyaarri bitamee fi haya namni dunyaaf jedheetiin hin ofiin gurgura summarti lafa hin jiru laali kasaaraa sammuu isii laal wallaalummaa isii laal dogongora isiin keessa seente maaf kana taana Oromoo maaf kana taana yaa shamarran Oromoodha rakkoon obboleettii ta'e irra ga'e sirra hin geenne bara akka waan sirra ga'eeti maaliif kaleessa biyyarraa baane rakkinnaaf sigalee namni waliin dho'isu mistira waliin wallahi obboleetti mateettu mistira kee kana ol fuudheetiin miidiyaa irraa hafarsuudhaaf halkanii guyyaa sirra qabsaaya ka ati jaalatti kanaan adda si baasuudhaaf halkanii guyyaa sirra qabsoyti jidduu jaalallee keetii fi sii kana jidduu jettee oofti sigalee waa'ee kee badaa isatti fiddi waa'ee isaa sitti fiddi isin addaan diiguudhaaf halkanii guyyaa qabsoyti isin ijaaruuf garuu hin qabsoytu waa takkitti bichaa sitti hima mana ijaaruuf waggaa 2 si fudhata kanchi ijaaruudhaaf kanchi bituudhaaf qorqoorroo bituudhaaf lafa bituudhaaf mallaqa si barbaachisa garuu mana ijaarte san diiguudhaaf jazbaa bichaa itti soyxa wallaalaa bichaa itti soyxa guyyaa 2 keessatti hin diigda kana jechuun maal jechuun jaalala bakkaan ga'uun sammuu si barbaachisa haasawaa jaalala haasawuu si barbaachisa galmee jaalala dubbisuu si barbaachisa viidiyoo jaalala laaluu si barbaachisa jaalani ijaarta garuu jaalala diiguudhaaf tama rabbi diigee wayii bichatu isin lamaan jidduu seena gaaf torbaanii assalaamu alaikum kana Imraan kenna galatoon wallahi nama tiktokii kanarra nama si jaalatu nama si kabaju keessa si takkaadha yaani yeroo baay'ee si hordofa mana keetillee seenuu baadhu marafiyyuu keessan na dubbisi haja biraa sirraallee qabaati nu jiraadhu nama tokko namni azala jiru nama 16 kana keessa jechi ati fayyadamaa jirtu nama tokko yookiin nama 2 keessa seena beeta namni biraa ammoo maal qaaqa jedhu marato zala jira yoon wallahi kun barakkanuma qaaqa jedhu to jira sigale kanaafiyyuu ka fudhatellee yaa fudhatuuti yeroo hunda gorsa shamarran gorsitu akkasumatti itti fufiiti nu jiraadhu rabbiin hamdunatti mufatanii natti rifatanii jiraatan dhiifama naa godha wallahi dhiifama guddaa isin gaafadha Yesu yoo dandeetta waa wal barsiisa waan rabbi qaraa waa'ee amantaa keessanii qaraa amma hundummaan muslimaa warra gubbaa jiru kun osoo faatihaa qaraa jedhanii faatihaa qara'uu ni sodaata osoo nama arrabsi jedhanii lakkoofsa tokkorra nama arrabsi garuu kanallee
meesiritti gadi xiinxalaa eessa jira jedha akkamiin jirredha akkamiin deemarra jedha waruma sheekaa qofarraa waan eegina isinummaan wal barsiisaa hamma dandeettanii ebaluu akkasii dhiisa